Nagaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube dabaloote barnoota sirriitti barbaachisaa ta'een qabadhee isiniif dhiyaadhe. Barnooti kun keessumaa editoroota reefuu jalqabanii fi YouTuberootaaf sirriitti kan barbaachisu yeroo ta'u, akkamittiin kilaasikaalii yookaan sound effect viidiyoo jalatti hojjetamu sound effect sana argachuu dandeenya, eessaa argachuu dandeenya jedhanii namoonni baay'ee waan danqamanii fi akkasumas immoo YouTube irraa search gochuun namootarraa dabarfachuun viidiyoo kana yookaan sound effect viidiyoo jalatti galu kana fayyadamaa waan jiraniif karaa salphaa ta'e eessatti akka argamu sound effect kun sinittin argisiisa. Jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa. Jalqabaa yoo moobaayilii keessan irraa YouTube Studio qabdu ta'e YouTube Studio sana uninstall gootu jechuudha. Jalqaba uninstall gootu. Egaa appilikeeshinii YouTube Studio jedhu kana moobaayilii keenyarraa erga uninstall goonee booda gara Google Chrome yookaan Chrome iddoo jedhamu kana dhufuudhaan bakka kanatti youtube.com jechuudhaan search goonaa jechuudha. youtube.com jechuudhaan search goonaa. Search gaafa goonu bifa kanaan erga inni nuuf fidee booda bakka tuqaa 3 kanarra tuquudhaan desktop saayitiitti deeffannaa jechuudha. Kunoogaa bifa kanaan desktop saayitiitti nuuf deebiseera. Yeroo kana profaayilii keenya irra tuquudhaan gara YouTube Studio iddoo jettu kana profaayilii keenya jala erga xunnee booda gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Bifa kanaan erga nuuf fidee booda sound effect yookaan kilaasikaalii keenya eessaa argachuu dandeenya kan jedhuudhaa fi kunoo karaa harka bitaa kana mallattoowwan jiran kana keessaa harka dhumaarra kan jirtu kunoo audio library ishee jettu kana keessaatti kan argannu jechuudha. Achi keessaa egaa yookaan kilaasikaalii yeroo biddeen toshuu, yeroo kwaasiisa ta'uu, yeroo hojii garaagaraa hojjettu kilaasikaal hedduu waan jiruuf achi keessaa filatteetu irra kaawwatta jechuudha. Kunoo bifa kanaan audio library keessa warroota jiran sound effectota jiran kunoo bifa kanaan nuuf fidee jira. Egaa yoo barbaadde asiin bantee ilaalta jechuudha. Kunoo mallattoon kun jirti. Kilaasikaaliin kun yookaan sound effectiin kun kunoo bifa kanaan yoo barbaadde kan biraa filachuu yoo barbaadde akkasittiin irra deemte fakkeenyaaf viidiyoo kana jaalatan sound effect kana jaallattee yoo ta'e kunoo bifa kana bakka kana tuquudhaan download godhachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo kana barbaadeera downloading godhadhaa jechuudha. Download godhadhee sakkanii dhaqee kaa'ee isinittiin argisiisa. Yoo barbaaddan immoo asumaan deemuudhaan kan itti aanu hedduutu jira. Kunoo gara naannoo 482 waan jiruufi next iddoo jedhamu iddoo kana tuquudhaan gara fuulduraatti deemuu dandeessu jechuudha. Addanaa sound effect sagalee yookaan kilaasikaalii barbaaddan fudhatanii irra galchachuu dandeessu isiniin jedha. Meegaa walumaan deemnee ilaalla. Kaanii maastar irratti eessaa akka inni kaa'u sound effectiin amma jaalladhe kanaa jechuudha. Egaa sound effectiin amma filadhe kuni akkuma isin argitan kana kunoo oo Christmas tree kan jedhudha. Meegaa deemnee gaafa edit goonu kaanii maastarii jalatti ilaallaa jechuudha. Kaanii maastariidhaan editii gaafa goonu akkamittiin finnee sound effect sana irra oolchina isa jedhu waliin ilaallagaa. Fideera fakkeenyaaf sagalee ammaa kana as jalan galchuu barbaada haa jennu kunoo bakka audio jettu kanarra tuquudhaan albeem soongi artistis maal jedhee fidaa achi keessaa soongi iddoo jedhu irra tuquudhaan asirra search gochuudhaan oo Christmas isa jedhu sana amma download godhadhe kana oo Christmas tree laakunoo jechuudha. Kanarraan tuqaa yoo barbaade irra galchachuu sound effect kana jala galchuu yoo barbaade mallattoo iddoo kanaan tuqaa jechuudha. Sana booda fidee naa galcheera jechuudha. Laakunoo bifa kanaan oo Christmas tree kan jedhu sound effect kana fidee waan naa galcheef baakii jedheen ba'a jechuudha. Amma dhaggeeffachuu dandeessu akkuma isin argitan. Kunoo bifa kanaan fiddee galchita jechuudha. Egaa asitti yoo barbaadde irratti haasaa yoo barbaadde viidiyoo qofa akkasumattiin galchitee kilaasikaalii bifa kanaan galchuu dandeessa jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoo lammataatiin akka wal agarruutti YouTube koo subscribe naaf godhaan afeerraa kooti nagaatti. Bye bye.